Harka fuunee hordoftootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam jirtan, nagaan keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u isiniin jecha oduuwwan jajjaboo yeroo ammaan tanaatiif jennee qabannee dhufneeti jirra. Hanga xumuraatti nu faana turuudhaan yaada keessan gama koomentiitiin nuuf barreessuun YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuudhaan miseensa ta'uun viidiyoon keenya namoota baay'ee bira akka ga'uuf ammoo like share godhuu hin dagatinaa isin jenna. Kallattumaan gara oduutti isin dabarsina. Odeessa jalqabaatiin waamichi obbolaa jidduutti dhukaasni haa dhaabbatu jedhu itti fufe. Waraana waliinii Oromiyaa keessatti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa jiru karaa mariitiin akka xumuramuuf waamichi sagaleen dhukaasa obbolaa jidduutti haa callisu jedhu adeemsifamaati jira. Uummanni Oromoo yeroo ammaa waan hundaa ol nageenya barbaada kan jedhan namoonni duula kana adeemsaa jiran. Kanaaf qaamonni Oromiyaa keessatti wal waraanaa jiran sagalee dhukaasaa callisiisuu qabu jedhu. Rakkoo siyaasaa Oromoo qawween osoo hin taane mariin furamuu qaba kan jedhan qaamoleen Oromiyaa keessatti wal waraanaa jiran dursa sagalee dhukaasa Oromiyaa keessatti callisiisuu irratti waliif galuu qabu. Achi booda dhimmoonni siyaasaa kanneen akka bilisummaa, walabummaa, hiree murteeffannaa, hidhannoo hiikkachuu, dimokiraasii fi kanneen biroo dhufuu danda'u jedha. Siyaasni Oromoo dhiiga wal dhangalaasuu keessaa ba'ee gara marii siyaasaatti ce'uu akka qabus himaati jiru. Mootummaan Itoophiyaa marii nagaatiif haala mijeessuu akka qabus dhaamaniiti jiru. Odeessa biraatiin Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad Pirezidaantii Afrikaa Kibbaa Siiriil Ramaphosa waliin mari'ataniiti jiru. Muummeen Ministeera Abiyyi ergaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti dabarsaniin jala bultii yaa'ii miseensa garee hooggantoota Afrikaa garee 20tti pirezidaantii biyyaa yaa'icha qopheessituu Siiriil Ramaphosa waliin arguu isaanii ibsanii jiru. Yaa'iin seensa qabeessi G20 dachee Afrikaa irratti qophaa'uu isaatiin dhimmoota garaagaraa irratti akkasumas yaa'ii kana irratti sagalee fi fedhii waloo Afrikaa haala dhiyaachuu danda'u irratti mari'achuu isaanii ibsaniiti jiru. Yaa'iin hooggantoota biyyoota miseensa garee 20 Afrikaa Kibbaa magaalaa Johannesburgitti gaggeeffamuu jalqabe. Yaa'iin kun mata duree tumsa walqixxummaa fi itti fufiinsa jedhuun yeroo jalqabaatiif Afrikaatti gaggeeffamaati jira. Baniinsa yaa'ichaa irratti dura taa'an biyyoota miseensota garee 20 fi pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siiriil Ramaphosaa fi hooggantoonni biyyoota garee kanaa argamaniiti jiru. Muummichi Ministeera Abiyyi Ahmad yaa'icha irratti hirmaachaati jira. Yaa'iin biyyoota garee 20 bara kanaa guddina dinagdee hirmaachisaa fi fuulla'iinsa qabu irratti xiyyeeffata jaameeti jira. Yaa'ii kana irratti mariin faayinaansiin, hojiiwwan misoomaa, bulchiinsa idil addunyaatii fi biyyoota miseensaa hunda qixa fayyadamoo taasisuu irratti xiyyeeffatan ni gaggeeffamu jaameeti eegama. Hooggantoonni kun dhaabbilee faayinaansii idil addunyaa irratti fooyya'insi akka taasifamuuf dhiibbaa taasisuu kan jaame yoo ta'u, waljijjiirraa daldalaa guddisuu fi fayyadamummaa dinagdee haqa qabeessa mirkaneessuun ajandaawwan xiyyeeffannoon itti kennamudha. Jijjiirama haala qilleensaa ittisuu, cehumsa anniisaa haqa qabeessa mirkaneessuu fi sirna soorataa cimaa ijaaruun dhiibbaan hin raafamne xiyyeeffannoon itti kennameeti jira. Hubannoo namtolchee, bulchiinsa daataa, albuudawwan gatii qaaliitii fi fayyadamummaan haqa qabeessa lammiilee ajandaawwan biroo kan yaa'ii kanaati. Keessumaa biyyoota Kibbaa fi biyyoota Afrikaa seera qabeessaan akkaataa itti fayyadama teeknooloojiitii fi qabeenya uumamaa qixa sirrii ta'een fayyadamuun misooma haqa qabeessaa fi itti fufiinsa qabu mirkaneessuu irratti mariin ni gaggeeffama. Akkasuma yaa'iin biyyoota garee 20 hanga guyyaa boruutti kan turu ta'a. Akkasuma muummichi ministeera Abiyyi mootii Abu Dhabii Sheek Khalid bin Muhammad bin Zayed Al Nahyan waliin mari'ataniiti jiru. Ministeerri Muummee Abiyyi yaa'ii garee 20 cinatti mootii Abu Dhabii Sheek Khalid bin Muhammad bin Zayed Al Nahyan waliin mari'ataniiti jiru. Muummichi ministeeraa ergaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti dabarsanii yaa'ii garee 20 cinatti mootii Abu Dhabii Sheek Khalid bin Muhammad bin Zayed Al Nahyan waliin mari'achuudhaaf carraa arganne jeeti jira. Mariin taasisanis tumsa tarsiimaawaa cimsuudhaan tarkaanfii waloo caalaadhaaf carraalee jiran ilaaluu irratti kan xiyyeeffate akka tures ibsaniiti jiru. Akkasuma pirezidaantii Turkiyyee Tayyip Erdogan waliin dhimmoota diinagdee, hariiroo michooma aadaa, misooma fuulla'aa, hojii eegumsa haala qilleensaa irratti marii bu'a qabeessa taasifne jechuun muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi ibseeti jira. Akkasuma muummichi ministeera Abiyyi pirezidaantii Baankii Afrikaa Haarawaa Dr. Sidi Uldi Taayii waliin
guddina hirmaachisaa Afrikaa milkeessuudhaaf gahee baankichaa ilaalchisuudhaan mari'achuu himeeti jira. Akkasuma muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi walgahii G20 cinatti Daayireektara olaantuu IMF Kiristaalina Joorjiyeevaa waliin mari'achuun gabaafamee jira. Muummichi ministeeraa Abiyyi walgahii G20 cinatti Daayireektara olaantuu IMF Kiristaalina Joorjiyeevaa waliin haala dinagdee addunyaa riifoormii dinagdee Itoophiyaa irratti mari'achuu himeeti jira.